Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuub. Weelkaam ashama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu baga jiraattanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni jalqabarraa hanga ammaan hordoftan galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u. Akkuma maatiin haftatanii koomentii laayikii sheerii sabskiraabii na jajjabeessan asiin nageettanitti galatoomaa harkaa fayyaa argadhaa. Yaada muraada bakka hawwitan bakka yaadan hunda itti gaha rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jedha. Kabajamaa namni nama kabajee rabbi isin haa kabajuu isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa warroonni haroo taatanillee weelkaam baga gama yuutuub chaanala kiyyaa nagaan dhuftanii isin simadhee jira. Maatiin haftaa na jajjabeessa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii gochuun sabskiraabii sheer gochuun na jajjabeessa akkuma nu dura na jajjabeessaa turtanitti isin simadhee jira isiniin jedha. Ani haa dhufu baga gama yuutuub chaanala kiyyaa nagaan dhuftanii kottaa wajjin bashannanaa iddoo bashannanaa deemaa jira. Hordoftoota kiyyaa yeroo jalqabaatiif viidiyoo iddoo bashannanaa deemee waraabu isiniif waraabee jira. Hordoftoota kiyyaa uumama rabbiin uumee yeroo daawwattu qalbiin namaa iji namaatu ni bohaarti jechuudha. Uumama rabbiin uume jechuudha. Wanni iji yoo ilaalte uumama rabbiin uume das nama jedhu caala hin jiru jechuudha. Wanta uumama rabbiin uume keessaa hayiwaanota ta'ee biqiltuu ta'ee magariisa dachee lafaa ta'ee wantoonni rabbiin uume yoo daawwatte ija keetiif baay'ee nama hawwataa jechuudha. Takka viidiyoo olii gad deemee gabba'ee waraabeen beeku kun yeroo jalqabaa kiyyaa fi inshaallah namni biyya namaa jiru silaa ni beeytanii isin martu keessanuu qimamii mana madaamii jirtan mirga hin qabu jechuudha. Namni mana xalabaa jiru akka fedhetti gabba'ee viidiyoo nama hawwatu viidiyoo garaagaraa waraabuu hin danda'u gaafa biyya ofiitti gale malee inshaallah rabbiin nama biyya ofiitti nagaan galee inshaallah rabbiin biyya teenya nagaan haa godhu. Viidiyoo bareedaa waan qalbii namaatiif ija namaatillee yoo ilaalan itti bohaaran nama hawwatu waraabuuf inshaallah qophiidha. Isin na jajjabeessuun akkuma dura na jajjabeessitanii asiin nageettanitti ammallee na jajjabeessuu keessan laayikii keessan sheerii keessan naniifatina isiniin jedha. Wallaahi hedduu galatooma galata keessan hangana jedhee ibsuu hin danda'u. Yeroo naa kennitanii viidiyoo kiyya daawwachuun laayikii naa kennuun koomentii yaada bareedaa jabaadhu itti fufii jabaadhu jettanii naaf barreessitan galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Inshaallah anillee koomentii keessanillee yoo isinirraa turellee dhiifama haaluma dalagaati fi kanaaf isin hunda keessanuu viidiyoo koomentii keessan hedduu walitti qabe bakka takkatti yaada keessan isiniif deebisaa jechuudha. Inshaallah yaada keessanillee isiniif deebisuu qophiidha. Odeeffannoo dhugaa ta'e irratti jechuudha. Ani abbaan fedhillee yoo itti tole yuutuubii kiyyaa hordofuu kan ittiin tole dhiisuu mirga qabaa jechuudha. Ani giddiin nama tokko giddiin viidiyoo kiyya hordofii ilaalii namni jedhu hin jiru jechuudha. Eenyummaanuu yoo namatti tole filatee jaalatee viidiyoo namaa ilaaleetiniin laayikii nama godhe sabskiraabii namaa godha. Wanni kijibaan dalagamullee hin jiru jechuudha. Yoo kijiba ta'e abbaan maa hin dhiisa. Namni kijibaa fi daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 osoo dalagaa qabu yeroo taa'ee kijibu hin qabu jechuudha. Kijibaa yeroo taa'eetiniin viidiyoo waraabuu hin qabu jechuudha. Viidiyoo kiyya torbaanitti yeroo takka ji'atti yeroo takka 15tti yeroo takka kanaaf yeroo viidiyoo kijibaa taa'ee waraabuu hin qabu. Viidiyoo isuma dhugaa jechuudha. Viidiyoo tiktookii waa'ee namaa irraa akkuma yoo du'aa godhullee taa'ee yoo gorsallee gochuu ta'e akkuma waa'ee kaardii soowallee ani dhugaa isinitti himee jira jechuudha. Namoonni tokko ni jira jechuudha. Nama maraa miti. Nama harka 10 keessa namni 2 yookaan 1 namoota koomentii badaa barreessantu jira jechuudha. Waa'ee kaardii soowwaati irratti qabee ijoolleen amantaa bira kaardii kana yeroo dheeraa itti fayyadamaa turanii jechuudha. Anuyyuu duraan quban qabu jechuudha. Biyyaansi osoo hin beekin waggaa 2 kaardii itti guutee fayyadamaa ture jechuudha. Waggaa 2 oliyyuu hin ta'u 3 yoo inni ta'a jechuudha. Kuni maalirraa akka ka'e hubannoo dhabarraa akka ka'e jechuudha. Maallaqa kiyya yeroo silaanaa qusadhutti maallaqa kiyya yeroo qusadhutti birrii itti guute maatii kiyyaa bilbilaa ture jechuudha. Yeroo intarneetaa hin qabne daayirektii riyaala 20 yoo itti guute riyaala 50 yoo itti guute daqiiqaa muraasa haasaa jechuudha. Osoo majjaana kana beeke garuu birriin kiyya naa qusatama riyaala 20 yoo itti guute hanga fedhe maatii kiyya daqiiqaa 25 riyaala 10 daqiiqaa 25 hanga fedhe dubbisaa riyaala
20 immoo daqiiqaa 50 hanga barbaade maatii kiyya dubbisaa jechuu yoo qusadhe immoo torbee tokkoof na fayyadaa jechuudha. Akkasuma waan an fayyadame kana hordoftoonni kiyyallee ka biyya namaa keessa jiran ka maallaqa isaa ni kaardiin jalaa fixu maaliif ittiin fayyadamne ka jedhu viidiyoo hojjedhe malee wanni ani kijibaanii viidiyoo isin hojjedhe isinii dalagaa biyya namaatitti gubatu azaa isin godhe kijibaan isin hiraarsuuf hin jiru jechuudha. Yoo akkaataa itti fayyadamaa wallaaltan wanni isinii godhu hin jiru itti isinii ibseetiin hin jira sirriitti jechuudha barreeffamallee isinitti argisiisee. Fakkeenyaaf namni kijibaa namaan jedhu tokko viidiyoo kana barreeffama achirra jiru sani ani hin barreessine ree barreeffamni kun ka barraa'ee jiru ani barreeffama kan nama agarsiisuun yeroo hedduu irra deebi'ee namaaf ibsuun akka namaaf nama saniif ifa ta'uuf jechuudha. Ofii kiyya waan itti fayyadamaa jiruuf ofii kiyyaam biyaansi waggaa 2 gaheetiin hin jira jechuudha. Majjaana kana hidhee fayyadamuu jammaree jechuudha. Maaliif maallaqa kiyyallee naa qusatee maatii kiyyallee ijoollee kiyyallee akka barbaadetti dubbisaa jechuudha. Yeroo dheeraa akka nama intarneetaan haasa'uutti jechuudha. Himan yeroo garii nama harkaa kukkutaa yaada namaan fixachiisu jechuudha. Walaakin karaa kaardii kanaan akka barbaadetti maatii kee marra isaa dubbistee yaada kee fixattee akka barbaadde haasoftee guyyaa birallee itti deebitee haasa'uu dandeetta jechuudha. Kanaaf isin hojjedhe isinillee haa itti fayyadamtaniif waan ani itti fayyadamee argaa itti fayyadamu. Keessattuu ijoolleen amantaa bira turanii jiran yeroo dheeraaf itti fayyadaman. Namni muluun isaatu itti fayyadamaa jira. Mee ijoollee yuutuubii amaaraa jala galaatii ilaala warra amaaranyaa hojjetu. Mee amaaranyaan warroonni amaaranya barreessuu dandeettanillee mee yuutuubii jaraa jala garaati kaardii so'a majjaan akkaataa itti hidhatanii itti fayyadaman mee yuutuubii jaraa jala garaati laalame akkasitti namni kenna yoo atti mani nama dhugaa hin fedhu akka namni tokko baanu nama dhugaa dubbatu hin fedhu nama kijibaa mimmi'eessee fakkeessee haasee wagguu guddisuu fedha malee nama dhugaa dubbatu namaaf hin ta'u jechuudha kijibaa fakkeessaa malee. Kanaafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروني أسوانو بني جتشن تاني كومنتي يلا برساني في ديبي شنجي سيادة